Guyyaa irraa caamsaa 24 filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa Itoophiyaatti gaggeeffamaa ooletti jira. Buufataalee filannoo 143 sababa nageenyaan osoo hin banamin hafuun isaa gabaafameera. Jibuutiin ijaarsa kuusaa boba'aatiif deeggarsa Itoophiyaa akka eeggattu ibsameeti jira. Ameerikaan bakkeewwan buufata waraanaa Iraan haleeluu ishee gabaaste. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota jeeman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne simbiraan gennaa. Kunneen hangafoota oduu keenya galgala kanaati. Amma immoo gara oduu keenya bal'inaan qabadheetti isin dabarsaa. Turtiin keessan nu faana ta'u. Guyyaan har'aa caamsaa 24 filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa Itoophiyaatti gaggeeffamaa ooletti jira. Adeemsa filannoo kanarratti hooggantoonni olaanoo mootummaa dabalatee ministeeronni muummee Dr. Abiy Ahmad Ali, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo, pirezidaantii mootummaa naannoo Sumaalee obbo Mustafee Mohammad akkasumas immoo paartii morkattootaa Itoophiyaa dabalatee mootummoonni naannoo hundaaf hawaasni bal'aan Itoophiyaa ganamaan gara buufata filannootti argamuudhaan sagalee isaanii kennaniiru. Gama biraatiin sagantaa filannoo dhaadannoo Itoophiyaan ni filatti jedhuun jalqabame kanaan uummanni bal'aan ganamaan obboroo ka'anii gara buufataalee filannootti yaa'uudhaan sagalee isaanii kennaniitti jiru. Hirmaannaan uummataa kunis immoo adeemsa suni nagaa fi haala mijeessaa akka ta'es immoo itti fufee akka dandeessu himan. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa gaggeessuun boqonnaa seenaa haaraa fi murteessaa ta'e tokko galmeessuu ishee irratti argamti jedhameera. Keessattuu amantaa fi tokkutannoodhaan uummanni murtii seeraa fi of jiraachisuun irratti qabu agarsiisuun ganamaan ba'anii ka'anii hiriira gara buufata filannootti yaa'uudhaan isaanii marii gootummaa guddaa akka calaqqisiisus himaniiti jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmad bakka dhaloota isaanii Bashaashatti sagalee isaanii erga kennanii booda immoo akkana jechuun dubbatan. Filannoon kun haala nagaa qabeessa ta'een akka hin xumuramneef ololli baay'atus haloonni diinaa sobaa fi jibbiinsi biyya qooduuf taasifame uummata dura dhaabbachuu hin dandeenye jechuun himaniiru. Haa ta'u malee murtiin seenaa akka biratti filachuun yaaddoo fi qormaata dhiyeenyaa kana mul'achaa ture jala adda bahaniira jechuun himan. Imaammanni fi yaaddoo warra filatamanii jiru akka gama mootummaatti ibsanitti barana yaaddoon kana warra filataniiti osoo hin taane kan warra filatamanidhaas jechuudhaan himaniiru. Waggoota 5 dhufan keessatti Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti biyya adda duree gochuuf warri filataman harka qulqulluu amanamummaa fi of kennuun uummata tajaajiluu fi itti gaafatamummaa cimaa akka eegan immoo himaniiti jira. Gama biraatiin dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International filanicha dura mootummaan sabaa hin mallee fi ukkaamsaa geessaa akka jiru himan. Dabalataan boordiin filannoo sababa hir'ina nageenyaa fi dhaabbilee qaamolee hidhattoota filanichaa naannoo Tigraay guutummaatti fi naannoo Amaaraa keessatti buufataalee muraasa irratti akka hin gaggeeffamne beeksiseeti jira. Filannoon marsaa torbaffaa kun Itoophiyaa sagalee dimokiraasii fi lafa itti mijeessitu ta'uusaa nagaa waaraa buusuuf immoo mirgoota namoomaa kabachiisuu irratti hojii baay'een fuulduratti akka itti agarsiisuu fi akka hafus himaniiti jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa magaalaa Gincitti immoo sagalee isaanii kennaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa naannoo filannoo daandii lammaffaa buufata filannoo galma bulchiinsaa magaalaa Gincitti sagalee isaanii kennaniiti jiru. Pirezidaantiin Shimallis yaada kennaniin aadaa dimokiraasii biyya keenya irratti lafa ta'ee jabeessuuf immoo uummanni biyya keenya ganamaan bahee mootummaa isaanii ijaaruuf bahuu isaanii himaniiti jiru. Qaamni kamiifuu fedhii uummata isaaniitiin alaa gara aangootti dhufuunis akka hin danda'amne agarsiiftuudha guddaadha jechuun kanaafuu uummanni Oromoo baay'ee galateeffadhas jedhan. Gareen taajabdoota gamtaa Afrikaa irraa dhufan magaalotaa fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti bobba'aniiti jiru. Gareen kunneen immoo amanamummaa fi iftoomina adeemsa filannoo Itoophiyaa mirkaneessuuf hojii hordoffii isaanii bal'inaan gaggeessaa akka jiranis himan. Filannoo haala gaarii deemaa jiru kun jechuudhaan gamtaa Afrikaatti immoo taajabdoonni kunneen Uhuru Keniyaataan himaniiti jiru. Filannoon marsaa torbaffaa Itoophiyaa gaggeeffamaa jiru nagaa eegalee jira jechuun pirezidaantiin Keniyaa duraanii Uhuru Keniyaataa himaniiru. Adeemsi filannichaa haaluma kanaan itti fufuu qabeessa jechuudhaan uummanni mootummaa isaaf ta'u bilisummaan filachuu qabas jedhan. Biyyoota Afrikaa tokko tokko keessatti rakkoon filannoo jiraatus immoo filannoon biyyoota kanneen akka Itoophiyaa fakkeenya ta'us himaniiti jiru.
filannoo guyyaa har'aa irratti immoo warroonni qaroo dhabeeyyii fi akkasumas immoo odeessuun guyyaa har'aa addeesse baay'een irratti hirmaachuu isaanis immoo gabaafameera. Hooggantuun boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adde Meelat Warqee Haayiluu miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Buufataaleen filannoo 50 ol yeroon yoo banaman 695 ammoo barfatanii banamuu isaanii boordiin filannoo biyyoolessaa ibseetii jira. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ibsa miidiyaaleef kenneen buufataaleen filannoo 50 fi 188 yeroodhaan yoo banaman buufataalee filannoo 695 barfachuu isaanii himaniiti jira. Walitti qabduun boordichaa adde Meelat Warqee Haayiluu adeemsa filannoo waliigalaa marsaa 7ffaa ilaalchisuun ibsa kennaniin buufataalee filannoo 50 fi 188 ganama yeroo jedhamanitti banamuu isaa eeran. Buufataaleen filannoo 695 ammoo barfatamanii banamuu isaanii eeruudhaan buufataaleen filannoo 4 sababa rakkoo nageenyaan hojii hojjechuu akka hin qabnes immoo addaan kutus himaniiru. Lakkoofsi eenyummaa fi filattoota karaa dijitaalaan galmaa'an dafee argamuu dhabuu isaanii filattoonni walitti heddummachuu ibsuudhaan isaaniitiin immoo kan kaasan yoo ta'u adde Meelat Warqee rakkoon kana furuuf immoo hojjetamaa akka jiru hubachiisaniiru. Haa ta'u malee filattoonni hedduun barii irraa eegalanii baay'inaan ba'anii sagalee isaanii kennaa akka jiran immoo ibsaniitu jira. Jibuutiin ijaarsa boba'aatiif deeggarsa Itoophiyaarraa akka eeggattu gabaafameeti jira. Abbaan taayitaa buufataalee fi naannolee birmadummaa Jibuutii buufataalee boba'aa dhangala'aa Darmoojjii keessatti kuusaa boba'aa ijaaruuf bara baajataa dhufu keessatti hirmaannaa fi deeggarsa faayinaansii Itoophiyaa eegaa akka jiru ifameeti jira. Mariin jiru dura ta'an abbaa taayitichaa Abubakar Hadi Umar dhaabbanni isaanii Itoophiyaa Investimentii Holdingii waliin dhimma kana irratti marii fi daldala gochaa akka jiru miidiyaa dhuunfaa biyya keessaatiif ibsanitti turan. Iddoo ijaarsaa kuusaa boba'aa kun immoo sarara baaburaa Itiyoo Jibuutii irraa fageenya kiiloomeetira 13 irratti ni ijaarama jedhamee eegama. Piroojeektiin akkasii dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa mirkaneessuuf immoo hariiroo dinagdee biyyoota lamaanii caalatti jabeessuuf gumaacha guddaa qabas jedhamee eegama. Ameerikaan bakkeewwan buufata waraanaa Iraan haleelluu ishee gabaafameeti jira. USA'n taariin dirooniiwwan waraanaa MK1 jedhamu qaama galaanaa idil addunyaa keessatti haleeltee kuffistuun booda dhuma torbanichaa keessatti buufataalee waraanaa Iraan irratti immoo tarkaanfii xiyyeeffannoo fudhachuu beeksifte. Gama biraatiin Iraan buufataalee xiyyaaraa waraana USA irratti tarkaanfii deebii fudhachuu ishee kan ibsite yoo ta'u kun immoo waraana dhaabuu gaggeeffamee jiru gidduutti immoo walitti bu'iinsi haaraa hammaachaa dhufuu isaa ni agarsiisa jedhameera. Akka ibsa ajajaa giddu galeessaa waraanaa kan United States irraa bahin immoo humnoonni Ameerikaa sirna ittisa qilleensaa Iraan buufataalee ajajaa fi to'annoo diroonii akkasumas immoo diroonota lolaa lama irratti tarkaanfii fudhatanii akka jiran himan. Humni eegumsaa warraaqsaa Islaamaa Iraan tarkaanfiin fudhatame hordofuudhaan buufata waraanaa United States irratti tarkaanfii deebii madaaluu raawwachuu isaa beeksiseeti jira. Gabaasonni naannichaa akka agarsiisutti haleellaa kanaan wal qabate sirni ittisa misaa'ilaa fi diroonii Kuwait keessatti hojii jalqabuusaa ragaa miidhaa namaa fi qabeenyaa dhalatee heddummeessee akka jirus gabaafame. Walumaa galatti waraanni kun loltoota torbaniin hedduu fudhatee fi gurraandhala 28 weerara USA fi Israa'el Iraan irratti bananii jalqabe hordofeetiin ebla keessa waliigaltee waraanaa dhaabuu lafa dhufeen booda immoo walitti bu'iinsi waraanaa Waashingtanii fi Taaraan gidduutti uumamee akka jiru himameera. Iddoo kanatti lachanuu bifa ittisa mataa isaaniitiin gochaa waraanaa gaggeessaa akka jiran ibsuudhaan gama biraatiin waliigaltee waraanaa dhaabuu diiganiiru jechuu waliin dhahanii akka jiran himan. Ebla keessa waliigaltee waraanaa dhaabuu labsamee lola bal'aa dhaabsisuuf Waashingtanii fi Taaraan lamaanuu gocha waraanaa fi tarkaanfii deebii gabaasuu itti fufaniiti jiru. Kunis immoo carraaqqii lolaa kana dhaabuuf immoo taasifamuu dandeettii laafaa irraa jiraachuu isaa ni mirkaneessas jedhameeti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaatan gama waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata guddaa qabdanis ni jecha. JMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan komentirra nuuf galgala gaarii qabaadha.